Egaa obboloota koo har'aa waa tokko isiniif himaa hanganumaatti na dhaggeeffadhaa keessattuu ijoolleen shamarranii jechuudha. Nuti ijoolleen shamarranii yeroo baay'ee beektanii garantaaneen maatiidhaa jennee obboleewwan keenya jennee ri'oota keenya jennee yeroo baay'ee kan miidhamu nuyi ijoollee shamarraniitii jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqesniif baay'eetu jecha egaa obboloota koo warreen sagalee kiyya dhaggeeffatanii like subscribe gochuu hin dagatinaa seeraan dhaggeeffadhaa. Dhugaa dubbachuu fi ijoollee tokko nan argee baay'ee tokko garaan nyaatu maaliif akkuma argaa jirtanii mucayyoon tuni waggaa dheeraa hojjedhe waggaa dheeraa yeroo hojjettu sanitti abbaa warraa kiyyaa irrattiin ergaa ture qarshii egaa inni immoo deebi'ee ijoollee mucaa tokko wajjin qabna deebi'ee waggaa lamaan booda fuudhee na dhoksee isaan booda dhagee isaan booda nuyyuu natti mijettee bakka akka malee dhugaa dubbachuu biyya ormaa keessatti immoo waan akkana kana dhagahuun gaarii miti. Gin irraa of eeggannoo godhaa irraa of qusadhaa yoo beektanii maaltu daa'ima walitti gaafa qabanii waa baay'eedha dhugaa dubbachuuf garummoo beektanii garaanis nama jabaatu garummoo ijoolleen keenya keessattuu ijoolleen golama daa'imii jirtanii abbuma feeyyuu maan taanee hin amaninaa qarshii keessan gar tokkoon yoo ergitan gar tokkoon immoo xiqqeessanii waan inni ittiin hojjete san waan inni ittiin hojjechaa jiru san maaliin akka hojjetu san sirriitti hordofuu qabdu jechuudha. Yookaan immoo maatii keessan keessa hordofsiisuu qabdu yookaan immoo nama itti dhiyaatan tokko hordofsiisuu qabdu jechuudha. Zim jettanii qarshii keessan irratti ergitanii zim jechuun nana manaa nan jaalladha jettanii booda isinumatu bu'aa jechuudha. Kanaafiyyuu garaa laafuunis yeroo takka beektanii nama gadi nama gootii nuti ijoolleen shamarranii dhugaa dubbachuu maatii keenyaaf jennaa obboleewwan keenyaaf jennaa akkasumas immoo bakka injiraa miti odoo akkana jennu umuriin keenya nurra darbee umurii keenya guutuu biyya ormaatitti afne. Kanaafiyyuu qarshii keessan seeran jabeessaa qabadha. Inni tokko dhugaa dubbachuuf inni tokko qarshii kee ani akka laabii kee xab gootee fidde kana sirtii aybeeffachuu qabda. Akkaataa araboonni gootu kana yoo arginu qarshii takka baasisoo nama tokko gargaarsiin godhu. Dhugaa dubbachuun namni biyya arabaa jiru namni gola madaamii keessa jiru akkaataa qarshii tana itti fidu akkaataa qarshii tana itti argatu yoo beeku dhugaa dubbachuu kan hin beeku ginnani akka kiyyaatti soorii baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu akkanuma jettanii qarshii keessan oduma argitanuu nama tokkorraa barachuu qabdu. Namni tokko amma fakkeenyaaf sunis nyaatamaa sunis hin bu'aa sunis nyaatamaa sunis hin bu'aa bakka maaliif inni ilmoo ishii saniif jettee ilma bakka waa baay'eetu fuuldura dhufa dhugaa itti fakkaata garummoo haati ilma shawwadamtii ilma gowwoomfamtii garummoo kuni haafuu sinillee bilxoomuu qabdu. Qarshii teessan sirriitti jabeeffachuu qabdu. Maaliif nu ija xiqqaa fi guddaa ilaallee ifatamnee maal jenneeti kaffinnu jechuudha. Kanaafuu qarshii teenya sirriitti qabachuu qabna. Muluu ji'aan itti argita yoo ta'e immoo akkasitti immoo hin miidhamta. Ji'a tokko waan ittiin hojjetu san karooran yoo taate alatti sim jettee qarshii kee asiif achi ergita yoo ta'e asuma achi ergitee abbaa warraa kiyyaa silaa uumaan godhu jettee inni amantaa hin jaalattaa inni akka barbaade qarshiin ikkoo hin quubsaa beektanii gaafa xaggabe akkuma qarshii xaggabu sanitti siillee sigataa jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa keessattuyyuu warreen abbaa manaa keessan jaalattanii amantanii dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'eedhaan akkanatti bu'aa jiru. Ijoollee baay'eedha bakka nama hin jedhamne kan bu'aa jiru kan biyya ormaa keessatti sammuu ofii dhabee qarshii kana kan biyya ormaa keessatti hafee namoota baay'eetu jira. Kanaaf immoo kun waan kun yoo isin irra hin gahin sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu isiniin jedha. Egaa maali
rattin waan kana dubbadde egaa mucayyuun tun akkuma argaa jirtanii akkuma kiyyaaf keessanii mana ijaarrachuudhaaf kan biyyaa baate malee itti fuudhaaf yookiin immoo qarshii kiyyaan taphadhu jetteetii miti kan raafeetii miti tarii akka itti dhufu ni beektu qarshiin biyya Arabaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama biyya Arabaa kana arge hundumtuu waliif hubata'eeti yaada. Nakasii soo kanaaf iyyuu ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa waan qarshii keessanii kana dalaguu bichaan birriin kiyya jiraa bichaan uumaan godhu waan sirriitti xinqaaqee itti kennuu barbaachisa. Itti kennuu sirriitti. Har'a maatuma keetu iyyuu maan ta'an qarshii sun akkaawuntii keetirra hin jiru taanan asuma achi qarshii kee itti ergita taanan qarshiin kee sun maalirraa akka waliin beektu maal akka godhaniin beektu booda walitti nama buusaa birrii sheexana. Kanaafiyyuu qarshiin kee sun maalirra oole maaliin bittan maal gootan jettee sirriitti gaafachuu qabda. Asuma achitti ergita birriin waati galtee si geechu birriin hin jirtu. Ganaamoo kin dhukkubsachuu jira maatiidhaa walitti bu'uu jira. Kanarraa ofii keessaniif xinqaaqee godhachuu. Waggaa 2 hojjette akkaawuntiin qabdu yoo ta'e galtee akkaawuntii kee baafachuu. Isaan booda deebitee akkaawuntii kee irratti darbachuu. Maatiin kiyya, obboleecha kiyya, obboleetti tiyya waan akkasii hin jiru yeroo ammaa kana. Isin galee waan akkanaa kun hin jiru duroo qarraa. Kanaafiyyuu birriin keessan namaanis walitti isin hin buusinii akkaawuntii kee irratti ergadhu. Yoo mana ijaarrachaa jiraata ta'e sirriitti ordofi hanga qarshiin sun hanga ittiin ba'u hanga ittiin bitamu hanga ittiin hojjetamaa jiru sirriitti asteecha ofii keetiif ijaarsisuu dandeecha. Isaaniin ijaarsaa waan ta'eef kan ijaaru ogeessa sanii walii galtee asteessee mana kee ijaarrachuu dandeessaa jechuudha. Sii galee kanaafiyyuu akkanuma jettanii dhugaa dubbachuuf akkanuma jettanii qarshii keessan asiif achitti ergitan booda arra beektee ati qarshiin qabdu taanan namni eenyumtuyyuu sin jaalatu maatiin kee jechuudha. Umtuyyuu sin barbaadu sin jaalaturre ati qarshiin qabdu taanan hanga garuu qarshii qabdutti nama hundas jaalata. Fira baay'ee qabda gaafa qarshii qabdu jechuudha. Kanaaf obboloota koo biyya ormaa keessattis boo'ichanii boo'uu baattanis homaa waan tokko hin dhufu sammuu bichaa of dhukkubsuu taati malee. Kanaaf dura xinqaaqee godhachuudha malee erga ta'een boodachi mana namaa taa'anii hojii namaatirra jiraatte waan akkasii kun beektee mushkilaa namatti fida. Erga ta'een boodatti ta'ee yaa Waaqayyo obsanaa kenni jettanii fayyaa qabannan hojjettee argatta yookiin kilooriksii dhuguu yookiin qaama nama daa'imni keessatti of ajjeesuu ijoollee baay'eetu jira. Balaa kanarratti biyya ormaa keessatti kanaaf ijoollee baay'ee. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf balaa akkasiitis Waaqayyo nama oolchu qarshii naa baddu ati fayyaa taanaan dalagdee waan fidduudha qarshittiin hin argamti garuu lubbuun namaa hin deebi'u. Soo kanaaf waan kana beekuu qabdu. Keessattuu ijoolleen nama amantanii namarratti qarshii keessan ergachaa jirtanii jechuudha. Ammoo fe'ee amanii jaaladhu qarshiidhaan garuu ana akkasiniin jedha obboloota koo hundumti keessaniyyuu sirriitti xinqaaqee godhachuu qabna. Hanga oomisti garbummaa jala jiraannaa gallee biyya keenya keessatti waa baay'ee hojjetuu dandeenya. Qarshii keenya yoo seeraan qabanne yoo seeraan qusanne asii achi bittinneechaa maatii kiyyan jijjiiri garuu immoo bakka ofiif bakka kennuun barbaachisaadha beektanii ofiis jagachuun gaarii miti. Waan akkasiiti soo barrii irratti qarshii irratti immoo garuu nama amantanii namarratti ergattu taanan birriin namaan walitti nama buusti seexana nama bakka hin beektu miti. Kanaafiyyuu qarshii keessan sinumatu dursee xinqaaqeetti godhachuu qaba isiniin jedha obboloota koo. Egaa ijoollee baay'een waan kanarratti waan lubbuu isaaniitillee namoonni balaa qarshiitiin darbanii jira. Kanaafiyyuu asirratti dhufanii miidiyaa irratti dhufanii boo'u qarshii koo nyaatame
qarshii kiyya akkanan ta'e abbaa manaa kiyya akkana godhee jechuudha dursitee xinqaaqee gochuu qabda. Naawwan akkasitti siniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebitti nagaan naa turaa siniin jedhaa like subscribe gochuun dagatinaa bye.